Egaa akkuma beekamu jijjiirraa maallaqaa karaa Itoophiyaa yookaan gabaa gurraachaa yookaan awwaalaa isa jedhamuun guyyaa hundayyuu biyyoota 20 qabadhee dhufa. Akkasuma guyyaa har'aarree biyyoota 20 qabadhee dhufeen jira jechuudha. Akkasumas karaa baankiitiin illee qabadheen dhufeen jira jechuudha. Guyyaa har'aa baankota keessa immoo baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin immoo biyyoota 6 qabadhee dhufee jira jechuudha. Gabaabumatti karaa Itoophiyaa biyyoota 20 karaa baankiitiin immoo akkuma jedhe baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiin immoo biyyoota 6 qabadhee dhufee jira jechuudha. Hordoftoota kabajamtoota maamiloota koo nagaa waaqayyoo isin daganne nagaan waaqayyoo manaa fi kallattii jirtanitti isiniif haa ta'u. Warroonni mana kanaaf haaraa taatan noora manni kun mana keessanii chaanala kana sabiskiraayib sheer laayik gochuun gara maatii keenyatti dabalamaa isiniin jenna. Warroonni mana kanaaf immoo maatii taatan sheer laayik gochuun viidiyoo kanaan galumaatti caqasaa isiniin jenna. Maaliif viidiyoon koolma sharafaati daqiiqaa gabaabaadha jechuudha. Yoo akkam baay'ate daqiiqaa 8 isarraan kan hafe daqiiqaa 10 jechaadha. Salphumatti viidiyoo gabaabaadha jechuudha. Yeroo baay'ee yookaan sa'aatii baay'ee namatti fudhatu jechuudha. Kan biraa immoo kana jechuu barbaadu guyyaa kaleessaaf dheengaddaa jechuudha. Hin hojjenne xiqqoo haalli namni jennu waan ta'eef hin hojjenne asuma dhiifama of galchaa isiniin jedha. Egaa akkuma beekamu karaa Itoophiyaa sammuu namoo qaqannasee jira jechuudha. Baay'ee qannasaatuma jira jechuudha. Torban kana qannasaatuma jira jechuudha. Irrarree qannasee jira jechuudha. Salphumatti torbee kana baay'ee gadi qannasaa jira yookaan hir'isaa jira jechuudha. Itoophiyaa ittuma baankii ta'uu ga'ee jira jechuudha. Baay'ee qannasee jira samoona. Torbee darbee baay'ee dabalee ture. Torban kana immoo qannasee jira jechuudha. Yookaan torbee dhuftu immoo hin dabalataa hin beekamu jechaadha. Salphumatti torbee kana baay'ee qannasee jira jechuudha. Akkuma beekamu kana qabadhee dhufee kan akka Ameerikaan doolaarii, Kanaadaan doolaarii, Awustiraaliyaa doolaarii, Oomarri haala, Duubaa dirhaama, Saawud Arabiyaa riyaala, Kuweet diinaara, Baareen diinaara, Joordaan diinaara, Chaayinaa Yowaanii, Paawundi Sterlingii, Yuuroo, Swiis Firaankii, Koronnaa, Turkii Liiree fi kan kana fakkaatan qabadhee dhufee jira jechuudha. Akkasumas immoo karaa baankiitiin baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin immoo kanneen akka Ameerikaan doolaarii, Kanaadaan doolaarii, Duubaa dirhaama, Saawud Arabiyaa riyaala, Paawundi Sterlingii, Yuuroon qabadhee dhufee jira jechuudha. Inuma malee jechuudha karaa Itoophiyaa baankiin wal bira ga'uu ga'ee jira jechuudha. Dhugaa birrii muraasa jechuudha. Torbee kana baay'ee qannasee jira jechuudha. Itoophiyaa baankiin immoo dabalee jira jechuudha. Dhugaa baay'ee dabalee baankiin immoo dabalaa jira. Itoophiyaa immoo qannasaa jira jechuudha. Yookaan torbee dhuftu hin dabalataa Itoophiyaa hin beekamu jechaadha. Amma salphumatti Ameerikaa doolaara irraa hin ka'a. Guyyaa hundayyuu Ameerikaa doolaara irraa hin ka'a. Ameerikaa doolaariin tokko guyyaa har'aa karaa Itoophiyaa yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 60 fi saantiba 26. Akkasuma immoo Ameerikaa doolaariin tokko karaa baankiitiin baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin birrii 100 fi birrii 39 fi saantiba 15. Kan itti aanu Kanaadaadha. Kanaadaa doolaariin tokko karaa Itoophiyaa yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 16 fi saantiba 06. Akkasuma immoo Kanaadaa doolaariin tokko karaa baankiitiin baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin birrii 94 fi saantiba 26. Kan itti aanu Awustiraaliyaadha. Awustiraaliyaa doolaariin tokko karaa Itoophiyaa yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 3 fi saantiba 90. Oomarri haalli tokko karaa Itoophiyaa yookaan gabaa gurraachaan birrii 400 fi birrii 16 fi saantiba 76. Kan itti aanu Duubaay dirhaamiin tokko karaa Itoophiyaa yookaan gabaa gurraachaan birrii 43 fi saantiba 63. Akkasuma immoo Duubaa dirhaamiin karaa baankiitiin baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin birrii 36 fi saantiba 23 jechuudha. Birrii nama takkaa fi waan ta'e jechuudha. Dhugaa karaa qixxaachuu ga'ee jechuudha. Salphumatti Itoophiyaa fi baankiin wal bira ga'uu ga'ee jira jechuudha. Itoophiyaa baay'ee qannasee jira jechuudha. Kan itti aanu Saawudiidha. Saawud Arabiyaa riyaalli karaa Itoophiyaa yookaan gabaa gurraachaan birrii 42 fi saantiba 69. Akkasuma immoo Saawud Arabiyaa riyaalli karaa baankiitiin
Baankii daldala Itoophiyaa yookaan Nigdi baankitiin birrii 35 fi saantiba 06. Kan itti aanu Kuweet diinaarri tokko karaa Itoo Bilaak Maarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 500 fi birrii 23 fi saantiba 36. Kan itti aanu Baareen diinaarri tokko karaa Itoo Bilaak Maarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 400 fi birrii 24 fi saantiba 77. Kan itti aanu Joordaan diinaarri tokko karaa Itoo Bilaak Maarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 200 fi birrii 25 fi saantiba 75. Chaayinaa Yuwaan tokko karaa Itoo Bilaak Maarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 22 fi saantiba 44. Kan itti aanu Paawundiidha. Paawundi sterlingiin tokko karaa Itoo Bilaak Maarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 13 fi saantiba 79. Akkasuma immoo Paawundi sterlingiin tokko karaa baankii daldala Itoophiyaa yookaan Nigdi baankitiin birrii 100 fi birrii 87 fi saantiba 13. Kan itti aanu Yuuroodha. Yuuroon tokko karaa Itoo Bilaak Maarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 86 fi saantiba 12. Akkasuma immoo Yuuroon tokko karaa baankii daldala Itoophiyaa yookaan Nigdi baankitiin birrii 100 fi birrii 61 fi saantiba 76. Kan itti aanu Swiss Frankidha. Swiss Frankiin tokko karaa Itoo Bilaak Maarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 98 fi saantiba 67. Koroonaan tokko karaa Itoo Bilaak Maarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 16 fi saantiba 87. Turkii liireen tokko karaa Itoo Bilaak Maarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 3 fi saantiba 89. Kan itti aanu Ijipshaan Paawundiidha. Ijipshaan Paawundiin tokko karaa Itoo Bilaak Maarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 3 fi saantiba 30. Yemen Riyaalii tokko karaa Itoo Bilaak Maarket.com yookaan gabaa gurraachaan 0 saantiba 66. Kan itti aanu Israa'el sheekeliin tokko karaa Itoo Bilaak Maarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 47 fi saantiba 14. Indiyaa ruupeen tokko karaa Itoo Bilaak Maarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 1 fi saantiba 81. Paakistaan ruupeen tokko karaa Itoo Bilaak Maarket.com yookaan gabaa gurraachaan 0 saantiba 56 sharafachaa oolan yookaan jijjiirrachaa oolanii jiru jechuudha. Kun salphumatti karaa Itoo Bilaak Maarket.com yookaan gabaa gurraachaan biyyoota 20 karaa baankiitiin immoo baankii daldala Itoophiyaa yookaan Nigdi baankitiin biyyoonni 6 kana fakkaatu jechuudha. Kan biraa immoo kana jechuun barbaadu warroonni Joordaanii fi Beerut jirtan jecha keessattuu warroonni mana madabii jirtanii fakkeenyaaf birriin biyya Joordaanii diinaara jedhama jechuudha. Warroonni mana madabii jirtan immoo diinaara osoo hin taane doolaariidha jechuudha. Akkasuma Beerut yookaan Libneenirree birriin biyya sanii paawundii jedhama jechuudha. Warroonni paawundiin immoo baay'ee xiqqoodha. Keessattuu warroonni mana madabii jirtan birrii biyya sanii miti jechuudha kan fudhatanii. Paawundiin baay'ee xiqqoodha. Akka birrii Paakistaanii akka birrii Yemenii jechuudha. Fakkeenya birrii Yemen guyyaarra 0 saantiba 66 jechuudha. Birrii Itoophiyaatii gadi baay'ee xiqqoodha jechuudha. Akkasuma jechaadha birriin Beerut yookaan Libneenirree akka birriin Paakistaanillee baay'ee xiqqoodha. 0 saantiba 56 jechuudha. Birriin biyya sanii paawundiin Beerut yookaan Libneenii paawundoota keessaa baay'ee xiqqoodha jechuudha. Baay'ee xiqqoo waan taateef isinillee doolaarii fudhattu jechuudha. Birrii biyya sanaa osoo hin taane doolaarii fudhattu jechuudha. Doolaariin immoo baay'eetu jira. Inni asirratti doolaarii 3 maqaa dha'ee jira jechuudha. Ameerikaa doolaarii jedhee Kanaadaa doolaarii jedhee Awustiraaliyaa doolaarii jedhee tanan jira jechuudha. Isin kana keessa akka fudhattanii Ameerikaa doolaarii fudhattu jechuudha. Fakkeenyaaf karaa Itoo Bilaak Maarket.com yookaan gabaa gurraacha yoo ergattan jechaadha warroonni Joordaanii fi Beerutii jechaadha. Ameerikaa doolaariin tokko jechaadha guyyaa har'aa birrii 100 fi birrii 60 fi saantiba 24 jechuudha. Kanan herreegatu kana saabbattu jechuudha warroonni Joordaanii fi Beerut yookaan Libneenii jechaadha. Akkasuma immoo karaa baankiitiin immoo yoo ergattan jechaadha. Baankota keessaa akkuma jedhe immoo baankii daldala Itoophiyaa yookaan Nigdi baankiitiin yoo ergattan jechaadha. Ameerikaa doolaariin tokko guyyaa har'aa jechaadha birrii 100 fi birrii 39 fi saantiba 15 jechuudha.
kanaan herreegattu yookaan saabbattu malee salphumatti birrii biyya sanaa hin ta'u jechuudha. Akkumaan jedhee warroonni Joordaan jirtanii dinaara biyya sanii osoo hin taane akkasumas Beeruut yookaan Libneen immoo kan jirtanii paawundii biyya sanii osoo hin taane doolaariidha jechuudha. Akkumaan jedhee immoo doolaarota keessa Ameerikaa doolaariidha jechuudha. Egaa gabaabumatti viidiyoon qarraa kana fakkaata. Viidiyoo birootiin hanga walitti deebinutti nagaa ta'a.